Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuma Rap bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haa dhaqqabu. Har'as barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Video kana keessatti kan ilaallu imo irratti settingii sirreeffachuu qabdan tokkoof qabadhee isiniif dhufee jira. Settingiin kun namoota baay'ee jeeqaa jira akkaataa ittiin ofirraa cufuu dandeessanii fi akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan video kana keessatti ni ilaalla. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ceehin dura warroonni YouTube channelii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra gochuu hin irraanfatinaadha. Yeroo hunda video haarawaa yeroo gallakkisu nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf video kana like gochuudhaan eegaladhaan like yeroo isin irraan fudhatuuf like gochuu hin irraanfatinaadha. Akkanumallee videoon kun namoota baay'ee ni fayyada ni tajaajila waan ta'eef share gochuu hin irraanfatinaadha. Amma daranumaan gara barnoota keenya kanarratti haa ceenu. Video kana keessatti kan ilaallu dhaggeeffattoota kan koo imo irratti wanta sirreeffachuu qabdan tokko isiniif qabadhee jira. Namni hundinuu namoonni imotti fayyadamtan settingii kana beekuudhaan ofirraa cufuu qabdan. Settingiin kun maalidha? Faayidaan isaa miidhaan isaa maali kan jedhu tokko tokkoon kan isiniif dhiyeessu ta'a. Egaa isin imo kamittuu fayyadamaadha. Imo beetatti keessattuu namoonni fayyadamtan settingii kana sirreessuun murteessaadha. Akkanumallee imo normaalatti illee warreen fayyadamtan steepima tokko qaba waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Imo beettaa keessanii seentu settingiin kun maalidha kan jedhu wajjin ilaalla. Akkuma imo keessa seentaniin profiiliin keessan ni jira, bakka meeseejiitu waliif barreessitan ni jira, akkanumallee club room ka jedhu ni jira jecha sadaffaa irratti. Club roomiin kana keessatti gruppiiwwan liiviiwwan adda addaa kan jibbisiisoo ta'an kan nama jibbisiisanillee baay'inaan asirratti ni argamu. Liiviidhaan kunniin yeroo baay'ee imo keessan irra dhufuudhaan isin rakkisu, akkanumallee beeksisa adda addaa gara imo keessanitti isinitti fiduu jechuudha. Gruppiiwwan kanneen akkamitti ofirraa cufuu akka dandeessanii fi liivii irratti illee yeroo baay'ee isin affeeruu, akkanumallee beeksifni adda addaa bilbila keessan irratti dhufuudhaan imo keessan dhufuudhaan itti fayyadamuudhaaf illee isin rakkisaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu settingii kana ofirraa cufuun murteessaadha jechuudha. Akkuma asirratti argartan settingiin kun sadaffaa irratti argama. Jalqaba profiilii keessantu argama, ergasii immoo bakka meeseejiitti waliif barreessitanii akkanumallee club room ka jedhu ni argama jechuudha. Club roomiin kun beeksisa adda addaa isinitti fiduudhaan isin rakkisa. Akkanumallee liiviiwwan adda addaa isin affeera. Liiviiwwan kunniin illee liiviiwwan barbaachisoo hin taane as keessatti argamu. Sagaleedhaan viidiyoodhaan baay'ee nama jibbisiisu jechuun ni danda'ama dhaggeeffattoota kan koo. Kanaafiyyuu wanta kana ofirraa cufuun murteessaadha. Imo keessan irratti yeroo baay'ee yeroo namaaf bilbiltan yeroo namaaf meeseejii adda addaa barreessitan jechuudha. Beeksifni adda addaa imo keessan irratti dhufuudhaan isin rakkisa. Kanaaf ofirraa sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Kanallee ofirraa cufuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo karaa tokkoon osoo hin taane settingiiwwan sadi bakka saditti settingii tokko sirreeffachuu qabdan. Settingiiwwan kanneen sadeenuu bakka sadeen irraa of yoo godhin yookaan ofirraa yoo hin balleessin kilabiiwwan adda addaa akkanumallee gruppiiwwan adda addaa gara imo keessanitti dhufuudhaan beeksisa adda addaa illee kilabiiwwan isin barbaanne liiviiwwan isin barbaanne kan isin jaalanne jechuudha jibbisiisoo ta'anis gara keessanitti dhufu. Kana sirreeffachuudhaaf jalqaba dhaggeeffattoota kan koo wanta kana sirreeffachuudhaaf as mallattoo profiilii kanarratti kilik gootanii jechuudha. Mallattoo profiilii keessan irratti kilik yeroo gootan akkuma asirratti argartan settingiin ni jira jechuudha. Setting ka jedhu kana keessa seenuudhaan egaa jalqaba irratti akkuma isiniif ibsuudhaaf yaaletti gruppii kana ofirraa cufuudhaaf bakka sadiitti yoo hin sirreessin tasumaan sirreessitan. Bakkeen sadeen kunniin notification keessatti ni sirreessitu, function keessatti ni sirreessitu, privacy keessatti ni sirreessitu. Kanneen keessaa tokko koo kan hambiftan ta'e isin rakkisuun isaa hin hafu. Bakka sadeen irratti iyyuu sirreessuun murteessaadha jechuudha. Jalqaba irratti notification irratti haa ilaallu. Notification kan jettu kana keessa ni seentu. Ergasii immoo kana keessa gad dhufuudhaan akkuma asirratti argartan voice club ka jettu jirti. Voice club ka jettu kanarratti al tokko ni cuqaastu jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argartan allow notifications ka jettu kana fuulduratti mallattoo bulee taateetiin argamti jechuudha. Ishee kana ofirraa yoo cuftan isaan lamaan iyyuu ni cufamu jechuudha. Allow notifications ka jettu kana ofirraa cuftu. Egaa akkuma asirratti argartan voice club kana allow notification isaa off yoo gootan gara daalachaatti isiniif deebi'a jechuudha. Egaa haala kanaan settingiin jalqaba irratti isin off gootan isa kanaadha. Ammas dhaggeeffattoota kan koo settingii kana off gootaniidhaaf voice clubiin kun asirraa hin badu innuma jira jechuudha. Gruppiiwwan adda addaa liiviiwwan adda addaa gara keessanitti ni dhufu. Akkanumallee beeksifni isinitti ni dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu settingii lammaffaa amma sirreeffachuu qabdan ammas asuma dhuftanii dhaggeeffattoota kan koo profiilii keessan irraa ni dhuftanii isarra kilik gootan. Ergasii immoo settings ka jettu keessan seentan. Ergasii immoo duratti notification sirreessinee turre amma immoo function ka jettu lammaffaa irratti argamtu irratti kilik gochuudhaan ammas ni sirreessinaa jechuudha. Ergasii immoo voice club ka jettu jirti. Ishee kana gariisa kan turte kana off gootanii jechuudha. Ergasii immoo
wantoota lamatu isinii dhufa cancel fi confirm kan jettu kanarratti click gochuudhaan walii galtee ni uumtu jechuudha. Ergasii bakka jalqaba imo keessanitti gara profile keessanitti isin deebisaa jechuudha. Yeroo kana settingiiwwan kunniin afur turan voice club hedduu kana ture amma badee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argaartan. Amma dhaggeeffattoota kan koo wanta kana ofirraa cufnee hin geessine amma settingii sadaffaa cufuudhaaf profile imo keessanii irratti click gootan ergasii immoo settings ka jedhu keessa seenuudhaan ammas dhaggeeffattoota koo sadaffaa irratti kan argamu privacy ka jedhu kana keessa seenuudhaan ni sirreessitu jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argaartan chat and call privacy ka jedhu jira, contact privacy ka jedhu jira, profile privacy ka jedhu jira. Privacy sadaffaadha. Profile privacy ka jedhu kanarratti click gochuudhaan ni sirreeffatu jechuudha. Ergasii immoo kana keessa gad dhufuudhaan voice club room akkuma asirratti argaartan kilabiiwwan adda addaa asirratti ni argamu waan ta'eef kilabiiwwan adda addaa voiceewwan adda addaa liviiwwan adda addaa gareewwan adda addaa asirratti ni dhufu waan ta'eef imo keessan irratti jechuudha. Kun immoo beeksisa gara bilbila keessanitti fidaa jechuudha. Voice club kana ofirraa dhufuudhaaf voice club room ka jettu kana fuulduratti isheen on taatee argamtu kun off ofirraa gootan ergasii immoo gara daalachaatti jijjiiramaa jechuudha. Egaa settingiiwwan kanneen sadeen sirreeffachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo akkuma amma asirratti argaa jirtan voice clubiin badee jira, notificationin yookaan beeksifni ammaan booda bilbila keessan irratti dhufu hin jiru. Imo keessan irratti beeksifni deemu hin jiru. Kana qofa osoo hin taane gareewwan adda addaa guruppiiwwan adda addaa imo kana irratti argachuu hin dandeessanii jechuudha. Guruppiiwwan baay'ee nama jijjibbisiisan as keessatti argaman waan ta'eef wanta kana sirreeffachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo settingii kana sirreeffachuudhaan dhaggeeffattoota kan koo faayidaa bal'aa irraa argachuu ni dandeessanii jechuudha. Imo keessan qulqullinaan itti fayyadamuudhaaf baay'ee tokko isin fayyada. Sirreeffadhaa isin jechuu barbaada. Hangammaatti waan hordoftaniif baay'ee tokko galatoomaadha. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan hin dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notification yookaan bilbila san tuquudhaan all irra godhaadha. Viidiyoo kana like share gochuu hin irraanfatina. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.